السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفونه جرتو أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك كبجا أكم جرتن فيا كيسني جرتو ججبارتو وفرفتو تكو قالي وانكو ودبابني جرا مولد جيبني جرا الحمد لله ثم الحمد لله هردفتو تكو هندمتي كيسني يهدونا بغلتو مادا قبجا ما سنين جرا نمنا منغلتي فاني ربي نسكلتي فتشو هندن متابعوتك يا akkasuma viidiyoo hanga dhiisuu irratti laayikinaaf gochuudhaan koomentii gochuudhaan fi akkasuma qooqama isinitti dhagahamu ibsachuun keessaniif hedduu isinitti gammada ammallee jajjabinni keessan daraan kana caalaa haa ta'u isiniin jedha. Yaw yeroo booda chaanaalli kun chaanaala waan babbareedaa waan isin fayyadu keessattuu shamarran waan faayidaa guddaa isiniif qabuuf akkasumas isin jajjabeessuu isin gammachiisu qabadhee dhufa. Ammaaf yeroodhaaf akkuma isinii dubbataan ture akkanumatti wajjin turraa yeroo gabaabduu booda inshaallah waan baggaariidhaan qabadhee akka dhufu abdiin qaba isiniin jedha. Egaa viidiyoo isinitti dheeressu viidiyoo kana yeroo daawwattan laayik, sheer, koomentii godhaadha isiniin jechuun jaaladha. Gara viidiyoo kiyyaatitti yoo tare obboleettii teenya tana hin argitanii akka isin jirtu. Wallahi obboleewwan kiyya baay'ee nama rifachiisa baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Rakkoon obboleettii teenya tana mudate viidiyoo irratti ni mul'ata. Rakkoon obboleettii teenya tana mudate rakkoo hamaadha. Obboleettiin teenya tuni afaan isiittuu hidhii isii akkuma argitan kanatti madaahee ta'ee garagalee gara ciccituutti deemaa jira jechuudha. Gara ciccituutti deemaa jira jechuudha. La hawla wala quwwata illa billah. Baay'ee nama rifachiisa. Ji'a tokkoo fi har'a bulii jaataatee jirti. Ji'a tokkoo fi bulii jaataatee jirti jechuudha. Akkana hunda taatee jechuudha. Hunda miidhamni kun irra qaqqabee. Miidhamni kun tokkoffaa tarii michii irraa ta'uu danda'a. Michii irraa yoo jennu sababa jalqabni ka'umsi michii ta'e achi keessa baakteeriyaan galuu danda'a. Akkasumas jechuudha obboleewwan kiyya bara kana keessattuu nuti waa baay'eedhaaf kan ufsaatuuf bareechuudhaaf jennee miidhaa daangaa hin qabne miidhaa hamaa ofirratti fidaa jirra jechuudha. Gaafan kana jedhu obboleettiin teenya kana daldee irratti ta'ee jechuun hin jiru asirratti naaf hubadhaadha. Obboleettiin teenya tuni rakkoo isii irraa ka'e baay'ee ifa nuuf hin goone garuu ammoo tuyyuu nuti jechuudha kan warroonni shamarranii warroonni waan kana dalagaa jirtan dhaabbadhaa keessa of ilaalaa isinitti hafu. Ana akka kooti isinitti hafedha bareedumni. Warroonni chapsting yookaan roocadhama afaan tokkoon walumaa gala chapsting yaa jennu isa sani kan ji'oota hedduudhaaf turu qaama kee waraanuudhaanii qaamni kee akka waan chapsting yeroo dibatteetitti akka inni qaama kee keessa gadi seenee dhiiga kee keessa gadi seenee ji'oota hedduuf turu siif hojjetamaa jechuudha. La hawla wala quwwata illa billah. Takkaffaa akka amantaa islaamaatti kun haraama. Akka amantaa islaamaatti kun haraama jechuudha. Nyaara haadachuun nyaara uumamaatii ala nyaara biraa fiduun kun akka amantaa islaamaatti haraam callaadha jechuudha. Hin eeyyamamu. Nuti ijoollee baay'ee argaa jirtan jechuudha. Kan biraa fagoo dhiisaa dheengadda mucayyoo Fooziyaa takka hin beektanii Fooziyaa asirratti amma abbaa giddii biratti yoon abbaa giddii keessa deemtee minaamin jettu dheengadda man isii itti hojjetatte viidiyoo san namoonni argine hin jiru yoo argine isiniif fide jechuudha fakkeenya godhadhee jechuudha fakkeenya godhadhee waan kan isin irraa dubbachuun barbaada. Wanni kun waan hamaadha akka deemaa jiru ijoolleen keenya baay'ee mana keessatti gadi qabamanii karakata mucayyoontu ol baate malee namoota baay'eetu waan kanaan rakkate jechuudha. Akkasumatti jechuudha kan biraati meekaappii dibataa ofirraa hattu kana osoo hin taane meekaappiin noormaala ji'oota hedduufiin sirra turu osoo gadi dhiisi dhiqattus fuulli kee jijjiiramuu hin dandeenye si hojjetama jechuudha. Innaa lillahi wa innaa ilaihi kun akka amantaa kennaatitti haraam callaadha. Akka amantaa islaamaatitti haraam callaadha jechuudha. Yaa obboleewwan kiyya bu'aa bareeduma keessanirra
fayyaa dhabde yoo fayyaa qabaatan bareedumni sun isinii ta'a bareeduma rabbiin isiniif kenne yaa obboleewwan kiyya isa sittiffadha saamunaa noormaalii dhiqadha vaaziliinii noormaalii bitadha kireemii waan garagaraa of keessaa hin qabne kireemii waan garagaraa of keessaa hin qabne kan bilisa ta'e qaama keessaniif ta'u qaama keessa yoo dibatta isin hin miine fayyadamaa fuula keessa saamunaa qulqulluudhaan dhiqadha. Obboleewwan kiyya nuti ubbareechifnaa jenne uf fokkisaa jirra bara kana jechuudha wallaahi miidhaa hamatu deemaa jira jechuudha. Kan biraatii miti obboleetti matiyya meekaappii kanarratti miidhaa hama irra qaqqabee ture jechuudha. Manni yaalaa as deemanii achi deemanii gamas taranii namatti deebite jechuudha. Fuula namoomaatii baatee mana keessa hamma ol dhokachuu mana keessa hafuu geette jechuudha yaa jara keenya. Dhukkubaaf saaxila. Tokkoffaa akkan dubbatamaa jiru ijoollee baay'ee irraa saaxilamtetti warroonni argitanii jirtanii isiniif fida wanna fooziyaa san viidiyoo fooziyaa hojjatte san jechuudha. Hidhii hojjetatte akkasiitti chaappistingii haqamuu hin dandeenye dhiiga isii keessatti wannaadha meeshaa kaarabaa qabu yookaan maabiraatiitiin hojjetama jechuudha. Isiniif galee isiniif fida jechuudha. Kana jechuun mucayyoo takka tammaan nuti beennu wanna kanarraa jechuudha. Wanta amma fooziyaa hojjatte meekaappii chaappistingii hidhiidhaa kana hojjetatte gara gad hidhii gad aanu diimaa gootee hidhii olaanu bunnii gootee meekaappii dibachuu wanna deemu chaappistingii dibachuun isiin barbaachisu jechuudha. Maaliifi sun akkasitti haa dhiiga isii keessa galchanii jiran. Garuu ammoo dhukkuba kaansariitii fi dhukkuba garagaraatiin dhukkuba HIV dhukkuba kaansariitiif kanaan saaxila jechuudha. Dhukkuba akkana ijoollee saaxilamte jira sababa kanarraa jechuudha. Obboleewwan kiyya piliis of eeggadhaa. Uf tiksa bareedumni isinitti hafu bareeduma rabbiin bareechee isin uume yoo bareedumni rabbiin bareechee isin uume sun isiniif hin taane foorjiitillee isiniif hin ta'u amanaatti nyaadhaa dhugaa shamarran keenya ijoollee shamarranii piliis of eeggadhaa. Fayyaa keessan nafsee teessaniif bakka kenna. Bareedumni lagiseedhaa dhukkubaaf saaxilamtan bareeduma fidaa osoo hin jiraachuu osoo hin taane dhukkuba fudhattanii deebaa jirtan. Yaa jara nabar rabbiin bareecheen uume alhamdulillahi jedhaami. Meeqa kamtuu ija dhabee ka ija dhabee yoo argitu alhamdulillahi jettaa atiin ija qabdu. Kan qaama guutuu hin qabne yoo argitu atiin qaama guutuu qabdu alhamdulillahi jettaa rabbiin barsiisobe sirraa ol fuudhuu danda'a. Dallansuu rabbii ufitti hin dallansiisi wallaahi rabbiin isinti dallanuuf ta'a. Warroonni bareeduma dabalachuudhaaf qaama keessan wanta hin taane sibiila maabiraatiin xalaxalaa jirta. Uf eegaa rabbiin isinitti dallana. Rabbii isinitti dallana. Asumaan obboleewwan kiyya obboleettii teena tanaa fi du'aayii godhaafi. Du'aayii naa godhaa yaa obboleewwan kiyyaa itti. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisaa haalli jiru hidhiin isiidhaa jechuudha. Obboleettii teena kana quqqurxamee dhiiga yaasee hamma gara ciccituu takkatti deemaa jira jechuudha. Hamma gara ciccituu takkatti deemaa jira. Ijoollee baay'ee argine. Ijoollee akka waan mu'albeedhaan gadi qaqqalaniiti gadi ciccite jechuudha sababa kanneen irraa. Chaappistingiin kun chaappistingii noormaalii nutti noormaalii fayyadamnu kan gatii rakkasaa kama ta'e yoo nutti hafe hoo yoo hidhiisi goggoge baaziliin yoo dibattee dhiifte hoo maa rakkoo qabu sittaafuu bareedumni. Yaa obboleewwan kiyya waan hin taane ofitti fidinaa dhibee harkaa ofitti fidinaa. Niimaa rabbi isinii kenne isin faaya nuti faaya rabbi faaya godheen uume. Rabbi faaya rabbiin godheesi uume sanii shukrii galfadhu. Dhiqadhu saamunaan hormaaliin baaziliinii ta'e xaragadhu fayyaa ta'eetiin jiraadhu yaaki. Niimaa rabbi sitti dhiise kana shukrii rabbii keetiif galfadhu yaa obboleettiiti yaa piliis. Yaa obboleewwan kiyya bara maal keessa jirraa? Bara namni bifa ofii jijjiiru. Bara namni nyaara ofii haadu. Bara namni rifeensa ofii haadee rifeensa fardaa qaxxalatu. Yaa rabbii kiyya obboleewwan kiyya. Wallaahi rabbi nu haa tiksu. Wallaahi an dallansuu rabbii nu dallanii naa sodaadhaa jira.
ربي نوفالا بسو ربي نوها قجل شوب بلي وانكي فيديو زيت إيرسو قالوا يو فيديو كي كيست وانتي إسين رفتشيس وانتي إسين آرس وانتي إسين كجرات إيفا مناف كل على جاف قلبي رانام بسال على ميودو بتندو غورا قالوا بلي وانكي بليس ربي سيناتكسو uf eeggadha bareedumni karaa kana isi ufitti fidda isinitti hafu mee bareeduma kana ofirraa dhiisa fayyaanii maa rabbi sirra erjoo shukrii galfadhuutiin uzjedhii taa'iyaa obboleettii tiyya antanuma siidhaama nasiihaadha tanaaf yoo konti simuu hajjisu jiraate ijaaf qalbeerraa na hambisaa isiniin jechuu barbaada obboleettii teenya tanaaf du'aayii godha obboleettii teentu himiidhaa hamaa keessa jirti hidhii isii ciccitee ji'a tokkoo fi bulii jaha har akkanatti jirti waa nyaachuu dadhabuu hidda xiixaa hin beekta waan hidhiin gadi dorrobee jira hamma ciccituu takkatti gahee jira jechuudha hidhiin isii kanaaf rabbi isaa fayyisuu du'aayii kadhadhaa fi akka amantaa keessaniitiin viidiyoo irratti dheeressu obboleewwan kiyya inshaallah ga viidiyoo biraatti walitti deemnutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu